dhukkubbii fi dhibee malee rakkinaaf dadhabbii malee Waaqni har'aan nu ga'e akkasuma waggaa har'aanii ittiin nu argamu. Egaasii kanatti aansuudhaan karaa obboleessa keenyaa barsiisaa Diyaaqoon Fayyeeraa Fixumaa barsiisaa barumsaa dhukkubbii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waliin barannaa. Waaqayyoo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Mata dureen barumsa isaaniis akkas jedha. Barii isaa ka'ee ni beela'ee jedha. Kanaaf hamma dhumaatti waliin haa hordofnu. Akka isaan irratti bu'u kunoo amma dhageenye yeroo Waaqayyoon muka sana dheekkamee gogdutti namoonni firii gaabbii hin qabne akka balaaleffataman akka dheekkamsi Waaqayyoo guddaan isaan irratti bu'e kunoo amma ija keenyaan argine jedha. Waa'ee muka sanaa gaafa ilaallu nuyi waa'ee muka sanaa miti kan ilaaluu qaban, waa'ee eenyu ilaaluu qaban, waa'ee ofii keenya ilaaluu qaban. Waa'ee mukaa miti, waa'ee mukaatiin barsiisuun Gooftaa keenya afaan tiyooloojiitiin paaraabils jedhama. Paaraabilii beektu miti? Fakkeenya fudhatee barsiisu jechuudha. Waa'ee qotee bulaatiif, waa'ee mukaatiif, waa'ee allaattiiwwaniitiif, waa'ee misirrootaatiif, waa baay'ee fudhatee Gooftaan barsiisaa ture miti? Amma waa'ee misirroo tokko haasa'u miti. Achi keessatti kaaraaktaroota yookaan taatota jedhama miti diraamaa keessatti. Litireecharii warri barattan yoo jiraatan warri litireecharii baratan paaraabilii jechuun maalidhaa? Gosa litireechariiti. Iyyasuus Kiristoos dandeettii uummataa ittiin barsiisu gaafa fayyadamu maal godhaa? Litireecharii jira miti? Taatota keessa kaa'ee akka nama diraamaa hojjetu jechuudha. Diraamaan sun immoo eenyu ibsiti deebitee? Nuyi ibsiti jechuudha. Qotee bulaan akkas ta'e sanyii baasee facaase akkas ta'e yoo jedhu qotee bulaan sun kaaraaktarii tokkodha miti achi keessatti taatu achi keessatti hojii sana taphatudha jechuudha. Inni immoo gara biraatiin abbaa bakka bu'uu qaba jechuudha. Taatu sana abbaa tokkoo keenyatu achi keessa of buusee of ilaala jechuudha. Isa sanyii tokkootiin kan bakka bu'u jira. Facaasaan sun eenyuudha? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii. Kan facaafame immoo eenyuudha? Ilmaan namaati. Sanyiin nuyi. Kan dafanii amananii ganan jedhani tokkoffaan. Battalatti jedha miti? Ishii daandii qarqaratti buute. Battalatti fudhatamtee jedha. Ishiin lammataa maalirratti buute jedha? Lafa goggogaa biyyoo muraasa qabu jalli isaa garuu dhagaa kattaa ta'e irratti buute jedha. Idda baafattee yeroo suma daabitee maal taate jedha? Ni gogdee. Inni kun fakkeenya maalii jedha? Gaafa dhaqee boqonnaa 13 Maatewos 13 gaafa lakkoofsa 29 hanga 30tti gaafa keessan hiikkaa isaa kaa'eera miti? Kun immoo fakkeenya namoota warra gammachuuf badhaadhinaan warra yeroo ariyyannaan yookaan siddatii yeroo irra ga'u dafanii Kiristoos gananidha jedha. Inni sadaffaan qoreenudha immoo fakkeenya warra badhaadhinaan gammachuudhaan itti tolee isaaniif darbee qabeenya addunyaatiin hudhamanii bohaartii addunyaa kanaa warra hordofanii ta'edha. Inni arfaffaan immoo firee meeqa buuse jedha? 30, 60, 100 buuse jedha. Isa kana immoo gulantaa muudamaa fi gahee keenyaatiin kan nutti kaa'udha jedha. Paaraabilii biqiltuu kanarrattis maal baranne ree nuti? Nama firee gaabbii hin qabaanne irratti dheekkamsi Waaqayyoo guddatee bu'uu isaati jechuudha. Yeroo hedduu Waaqayyoon dhuguma waa'ee biqiltuu kana iddoo lamatti kaasee dubbate miti am? Tokkoffaan kanaan dura biqiltuu tokko dhaabeen ture. Kan nu dhaabee eenyudha bakka kana? Eenyuun nu dhaabee? Firee nurraa barbaadamoo hin barbaadu? Dhaabbachuu keenya qofa miti. Baala keenya qofa miti. Har'a miina xalaa uffannee yoo deemu mana qulqullummaatti yoo deddeebinu yoo sagan yoo waa baay'ee goonu yoo hedduu ta'an hanga dhumaatti garuu firii hin qabnu taanaan jireenyi keenya hundumtuu tasamoo tasamiti. Keessumaa qurbaana afaan ameef kottaa of ilaalaa. Maal jedhamee beekama qurbaanni sirna icciitii mana kiristaanaa keessatti gonfoo icciitiiwwan hundumaa jedhama miti? Mataa yookaan gonfoo icciitiiwwan hundumaa qurbaana miti? የቤተ ክርስቲያናችን የምስጢራት ሁሉ ራስ ቁርባን ነው ብለን ነው የምናስተምረው። ጩጳዳ ማል ጀናን በልበላ ወካን ሳቀንሳ ጀነምቲ እስከናን ሞ ማል ጀናን ጎንፎ ሰመራይ ሰመሪ ካን ጉሩ ቤክቱ ሚቲ ዋን እንደዶ ተቆ ጉዱንፋ ሂቱ ሙሜ ዋን እንዳ ካንተ ጩጳ ቁርባና ጎፍታ ኬኛ ዲጋፎንሳ ይቹ እስከናን እሰ ጅራ ፍሪቲን ቡብኔራ ኦቶኑ በርባኔ ቀምነሞ ኑትሜ ወረ ባላ ሙለቱ አቤስቶቻችንን እንዘምራለን ስንቶቻችንን እናስተምራለን ባየን ኬኛን በርሲስ ባየን ኬኛን ፋርፈን ባየን ኬኛን ተጃጅል ባየን ኬኛ ብሪቡስነታ ባየን ኬኛ ወጂ ወንገራገራ ፍደኔ ወገን ሰገጌስነታ ባየን ኬኛ ኮርሲ በራነ በርሲስነታ ፍሬ ቀምና ገሩ እኒ ኩኒ ኢሳ ባላን ፈኬፈሙ ዮ ባል ጅራተ ማለ ፍሬ ጅራተ ምን ስራከሳ አዳሚቲ አከሰነቲ
isa ijoo ta'eef isa ijoo biqiltuun kan dhaabamuuf keessumaa biqiloonni nyaataa kan dhaabataniif kaayyoon isaanii ni jalqaba baalaaf immoo fireedhaaf. Garuu firee buusuuf maal qabaachuu qabu? Baala qabaachuu qabu. Kanaaf inni nutadhaa isa dhumaatiif deemuu qabnu hanga dhumaatti firee qabna. Yoo akkasitti qabame baala qofaatu koshi jedhamoo yoo bittinneeffamee keessa isaa saaqamee ilaale baalli sun firee qabaala. Jecha Yohaannis afaan warqii baay'eedha nama ajaa'iba. Kunoo dheekkamsi Waaqayyoo warra firee hin qabne irratti bu'eera. Mee Yohaannisin ilaalaa gammoojjii keessatti hundumtuu qalbii gaabbii galanii dhufaniiru hundum. Inni eessa keessaa cuuba ture? Yaa'a Yordaanos keessa bishaan keessa dhaabbatee cuuba. Hundumtuu dhaga'ee yakka isaa baree dhufeera. Yakka isaa baree dhufe moo dhufu? Wattaaddarri dhufeera. Warri masaraa mootummaa keessa jiran dhufaniiru. Hundumtuu gosa gosaan abbaan qabeenyaa dhufeera. Warri qaraxan dhufaniiru. Gosa gosaan dhaabataniiru. Gaaffiin isaanii maal kan jedhu tureeyyuu garuu minta negbar mininna darge maal haa goonu kan jedhudha gaaffiin isaanii. Amma deebii Yohaannis maal ture bakka sanatti? Firee ija kan qabudha kan inni itti maa ture? Kan lama qabu meeqaa kennu jedhe? Tokko haa kennu jedhe. Namni lama qabu tokko haa kennu. Isin warri wattaaddaroota humnaan dabaan naman kassasiinaa. Warri qaraxxoota seeraan alatti namoota irraa maal hin ta'inaa? Hin fudhatiinaa. Yakka keessanitti maal hin ta'inaa? Hin deebi'iinaa. Gosa gosaan namoota hunduma akkaataa dhufaatii isaaniitti yakka isaaniitiif kan isaan madaalu qanuunaatti kennee qalbii jijjiirrachiisee namoota sana Waaqayyoof qopheessaa ture. Sirumas maqaan isaa maal jedhama waan ta'eef qopheessaadha miti Yohaannis jechuun. Yohaannis cuuphaa jechuun qopheessaadha. Mangad xaraagiidha. Karaa kan saaqoodha. Fiitawuraarii yookaan dura deemaa Waaqayyooti. Daandii jallaa kan maal godhuudha? Kan ol jedhe kan maal godhuudha? Tulluuwwan ziqqi kan godhu. Shalaqoommoo yookaan sulula isa gadi bu'e immoo kan asii olee kan kaasu jallaa kan soroorsu. Isa kanaaf namoota laphee namootaa Waaqayyoof soroorsaa ture. Kanaafidha firii gaabbii taasisaa kan jedhee inni barsiisu. Firii gaabbii qabaachuu qabu. Kanaaf torbee kana yoo boochan, yoo dhiphattan, yoo gadditan isin egaa gooftaa Yesuus Kiristoos, egaa Waaqayyoo otoo hin ta'in, egaa ilma durbee maaramii sana otoo hin ta'in, egaa eenyu ba'uu qabna? Egaa eenyu ba'uu qabna? Egaa keenya ba'uu qabna. Kitaaba keenya irrattis akkas jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 28 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo firii gaabbii taasistan hojii firii gaabbii keessanii tokko ba'uudha waan ta'eef Wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 28 irratti maal jedha? Anaaf otoo hin ta'in eenyuuf bo'aa jedha? Ofii keessaniif maal ta'a? Bo'aa. Baay'een keenya amma torban kana keessa fiilmii fannifamuu gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa laal kan hidhiituutu jira namni miti. Isa argee kan imimmaan isaa dhangalaasu waa baay'ee jira. Kiristoos ilmi Waaqayyoo ilmi dubaroo Maariyaam akkasitti hin du'u taanaan hin fayyinu ture. Inni nu boonsisa otoo hin ta'in fayyina keenyaadha kan wanni hin ta'ina. Kanaaf hayyichi mana kiristaanaa keenya qulqullichi Yohaannis afaan warqii kitaaba Gibra Imaamaatii kan guyyaa kamisaa kitaaba Gibra Imaamaatii yookaan hojii dhukkubbii kan guyyaa kamisaa sa'a 9 yookaan immoo fuula 535 irratti maal jedha lakkoofsa 4 kaastanii gaafa dubbistanii fuula 536 kaastanii gaafa dubbistan jecha kana dubbata hunda isaan sinii dubbisa. Yaa koodeewwan koo gama Yihudaatiin gooftaan dabarfamee warra Yihudootaatiif kenname garuu gooftaan harka Yihudootaatti lubbuu isaa du'aaf akka kenne yommuu dhageessutti ati gadditee fuula kee hin guuriini fuula kees hin dallansiisiini. Garuu yaa koodee koo kan dabarsee kennameef osoo hin taane kan dabarsee kenne yookaan Yihudaaf baay'inaan gaddaa isaaf baay'isaati bo'aafi kan dabarfamee kenname samii gubbaa mirga gita abbaa isaatii taa'ee jiraati. Kanaaf isa si'ool ga'ii fagoo keessatti darbatameef ariifadhaa bo'aa. Egaa isaaf gooftaan gaddeeraati kunoo nu barsiiseeraati. Nutis egaa isaa gadduutu nuuf ta'a malee egaa gooftaa gadduun nuuf hin ta'u. Gidiraa kan simataniif osoo hin taane hamaa kan hojjateef gaddaa. Kan gidiraa simatu hamaa hin jedhamuuti. Gidiraa Kiristoosiin gara mootummaa samiitti ittiin galleerra. Nutis isaaf otoo hin ta'in ofii keenyaan maal haa taanu? Haa boonyu jedha. Egaa jecha isaatiin maqaa Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Kanaaf yeroo kana firii gaabbii keessa hin boonya hin saganna. In dhiphanna kana Kiristoos rukunnu Kiristoos akkas ta'e jennee Kiristoos qofa otoo hin ta'in inni dursaa maalidha?
abeetu yaa gooftaa koo na qulqulleessite mana qulqullummaa na ijaarte ani immoo deebisee isa nan xureesse nan diigee yaa gooftaa koo birmaduu na baaste ani garuu harka seexanaatti deebi'ee garbummaa keessa jiraadhe yaa gooftaa koo siyya kee kanaaf nan kufa nan ka'a imimmaan koo nan dhangalaasa qalbiin jijjiirradha jennee kan nuti yeroo kana hundumtuu kufee ka'u egaa gooftaatiif otoo hin ta'in egaa eenyuutiif ofii keenyaaf bo'aa jedhe gooftaan. Dubartittiitu dhufe miti gooftaa Yesuus Kiristoos ni argiti muka jiidhaa baateera namichi warra qareenaa sun dhufee gooftaa irraa fannoo sana fuudhee yeroo gooftaa fuulduratti darbatan duubatti darbatan ni argiti dhiphuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana ni argiti wanta qabdu mul'ii isheetti hiiktee dafqasaa dhiigasaa isarraa yoo xaragdutti inni sun si'iilii jalqabaa Yesuus Kiristoos ta'ee irratti ka'e. Yeroo sana laphee isheetii akka aadaa warra Israa'elootaatti rukuchaa maal ta'u turan jedha dubartoonni Israa'el ni boo'u turanii. Dhiphina isaa keessatti imimmaan keenya kan argu, gidiraa isaa keessatti nuyiif immoo rakkina keenya kan argu, furmaata kan nuuf kennu, waa'ee isaaf otoo hin ta'in waa'ee keenyaaf kan dhiphatu Yesuus Kiristoos gidiraa sana keessa taa'ee fuula dubartoota boo'anii sana ilaalee jira. Maal isaaniin jedheen hojjedhee? Yaa dubartoota Israa'el, yaa dubartoota Yerusaalem, isin anaaf maal hin ta'inaa? Ofii keessanii fi ijoollee keessaniif bu'aa malee jedhee itti. Inni kan bu'amuuf miti. Du'a isaa Yohaannis afaan warqii maal jedhe? Caba isaatiin, miidhama isaatiin, gidiraa isaatiin nuti maal taaneerra jedhe? Mootummaa Waaqayyootti maal taane? Galleerraati. Nuyiif kennaa nuuf ta'e, nuyiif inni jaalala isaa ibsa. Akka ittiin adda hin baane taanee laphee keenya irratti faaya godhannee fannoo isaa ittiin deemnu isatu nuuf kenname waan ta'eef. Nuyiif inni hubati keenya, inni ofii isaatii bifa dhabee ለንወደውም እንኳን ደምግባት የለውም ይላል ቅዱስ ኢሳይያስ አከ ጃለትኑፍሌ ቢፈዳቤሰ ተኤጀ ነመ ማርቀቡ ጃለት ዋንተ ነመ ቢፈቀቡ ምቲ ይህን ከኒሳ ቦርጭ ገረፍቱን ከኒሳ ጭሬ ዱላዳን ከኒሳ ሩሩክተኒ አከ ሜቀት ቡቡሩስከን ዲግኒ ከኒሳ መከ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢላለ ጃለቹዳፍሌ እኒ ቢፈመለሰ ተኤጀ ደምግባት አልባ ሆነ isa kana ni beekna kana guyyatti kana keessatti bu'aa dhibbadha abboototiin keenya seera strict ta'edha torbee kana keessa kan ka'an keessumaa soomii irratti soomiin torbee kana namni dandeessa waaqayyoon sin gargaaree jiraannan fayyaa qabdu taanaan hangalkan keessaa biiftuun baatutti nyaata nyaatina seerri asirrattis kaa'amee jira waan ta'eef kanaafis keessumaa torbee kana keessatti waa'ee nyaataatiif kan kaa'ame kitaaba haqa mootolii yookaan fitaa nagastii kan jedhu keeyyata 24 lami no keeyyata meeqan sin jedhu 15 lakkoofsa 565 irratti maal jedha hanga saa 12tti xooma yookaan hanga urjiin baatutti nyaata afaan keessanii hin qabinaa jedha hanga saati meeqaatti 12 amma torbee ishii jalqabaa barattanii turtan torbee ishii hirqaalii keessatti nan gangamma 11tti akka xoomu himan deebi'ee immoo ishiin ittaantu qiddistiidha miti qiddistiidhaa kaasee hanga osaayinaatti immoo agasaagatti sagalitti akka namni nyaatu sanaan booda immoo gibra imaamaati ishii jennu samuuna imaamaati yookaan torbee dhukkubbii ishii jennu kan ammoo nagam ammamitti xoomuu qaba jedha aga sa'aatii 12 yookaan hanga urjiileen samii keessaa maal ta'anitti jedha mul'atanitti jechuudha walirra sinii bu'e miti jira faan warri yuunivarsiitii walirra sinii bu'e miti isaanis urjii eeggatu waanta ta'eef barana nama ajaa'iba sirumaafu yeroo xoomii akkasitti dhufuunsa akkasitti xoomaa xiyyeeffannoo addaa kennuufidha jedhe dubartoonni morma keessanirraa harka keessanirraa eessa keessanirraa meeshaa faayaa yoo qabaattan hundi keessan baafadhaa mana keessan kaawwadhaa jedhe durbi kutichaa gurratti keewwachuun mormatti ambarrii kana keewwachuun lukatti waan adda addaa keewwachuun isaan kun hundumtuun dhorkamu torbeen kun torban gaddaati jedhamee yaadama waan kan ofirraa baasaa dhiphadhaa bo'aa jedha yeroo boochan immoo Kiristoos otoo hin ta'in eenyu ofii keessaniif bo'aa jedha waan ta'eef firee gaabbiiti waanta ta'eef muka firee hin qabne waaqayyoon buqqisee ni gata waan ta'eef goge jedha bara baraaf maal hin buusin jedhaan firee hin buusin jedhee waaqayyoon ni adaba waan ta'eef kana keessaa ba'uuf ilmi namaa kamiyyuu yeroo ammaa kanatti kan itti xoomudha jechuudha dubartoonni hin faayamiin kan jedhu kitaaba haqa mootolii yookaan fitaa nagastii keeyyata 15 lakkoofsa 596 irratti dubartoonni gonkumallee hin faayamiina torban kanatti jedha inni biraa isin gaa'ila keessa hin jirtanii inni gaa'ila keessa jiru waan hin jirreef
kana isiniif kaasuun hin barbaachisu. Namni kamiyyuu tsoomii guddicha keessa yoo dadhabe yeroowwan 7-8 darban keessatti yeroo nyaata nyaatutti yoo wal bira ga'uu dhiisellee yeroo halkanii namni fedhiin wal bira ga'uu yookaan haati manaaf abbaan manaa wal bira ga'uu dirqamatti ta'e isaan yeroo nyaata isaanii nyaata yeroo tsoomii kan galgala wal bira ga'anii fedhii foonii sana ofirraa fageessanii. Garuu jedha torban gibira imaamaatii keessatti yookaan samuuna imaamaatii keessatti lubni haadha manaa isaa bira yoo rafe inni lubummaan isaa irraa mulqamu. Daaqonoonni kana yoo taa'isanii daaqonoonni tidaarii keessa jiran isaanis lubummaa muudama isaanirraa kaafaman. Kiristaanni haadha manaaf abbaan manaa wal bira rafan isaan gonkumallee kiristaanummaa isaanii waaqayyoon irraa kaafamedha. Ulfaataa moo ulfaataa miti? Baay'ee ulfaataadha. Kanas kan nuti argannu kitaaba haqa mootolii keeyyata 15 lakkoofsa 597 isa duraa faana walumatti fudhamee jira. Isa dubartoonni faayamina jedhu faana. Isa kana yeroo tsooma sakaanii garuu akka wal bira ga'uu carraa namni itti ulfaate yeroo tokko tokko mannaa barumsa barsiisnu maal jettanii barsiistu? Namni kamiyyuu yeroo tsoomitti wal qunnamtii saalaa yookaan haati manaaf abbaan manaa akka wal bira hin geenye ni barsiisna miti. Kun nama danda'e hundumaaf seeraadha. Nama hin dandeenyeef garuu qulqullichi Yohaannis afaan warqee maal jedhaa? Isinii jedha naggaadeen maal jedha naggaadee daldala waliin taa'ee tokko natti maqaa maqaa ishee beella'uu jedhan afaan Oromooti. Sigibgibii beektu nuti tajjimtaa kana sigibgibii wayii kan akka sigibgibiin tokko jira miti. Sigibgibii jechuun naggaadeen sigibbii haafa'aa jedhama. Kan biraam jecha biraam waaqaawwuma walitti haruu kan yaadu kan Yohaannis afaan warqee akkas jedha naggaadeen akkasii yookaan daldalaan akkasii jedha yeroo hundumaa biyya fagoo yoo deemee jedha waan gabaa keessatti argee hundumaa bitee dhufaa. Hundumaa maal ta'ee dhufaa? Inni guyyaa tokkollee dandeettii doonii isaatii yaadu jedha. Waa'ee maal isaa malee waa'ee isa bitee fiduu sana malee. Garuu otoo hin beekin fideenyaa gaafatti fe'ee galaana walakkaa ga'e wanti inni qabu hundumtu jalaa maal ta'a jedha. Jalaa badaa inni duraan dursa dandeettii maal isaatiin barreeti. Kanaaf tidaarii keessattis namni dandeettii walii beekuu qabaata jedha. Dandeettii walii beekuu qabaata. Inni kun abboototiin keenya seera gaafatuman Fitaana Gastii keeyyanni 24ffaan anqasa gaabichaa jedhama. Keeyyata tidaarii yookaan immoo gaa'elaa jedhamee beekama. Lakkoofsa 926 irratti maal jireetima namni fedheen saalaa yookaan wal bira ga'uun tidaarii keessatti namoota jiran itti ulfaate isaan yeroo tsoomii hiikan tsoomii guddaa gooftichaa keessatti yoo fedhiin kun itti dhufe isaan fedhii sana yeroo tsoomii nyaataaf tsooman sana. Kana jechuun gama biraatti maal jechuudha? Wal bira ga'uunis ni tsoomama jechuudha miti. Yeroo nyaata nyaanyutti waan sanas maal taana jechuudha? Ni tsoomna. Yeroo nyaata nyaatan sa'aatii 8tti 9tti isaa ta'u 11tti namni sun yoo hiike probability akkaataa dandeettii isaaniiti malee kun akka wanta gonfatti fedhiitti eeyyamamee miti. Ishee nama dandeettiin isaa kana dhorkineef dandeettii kiristaanotaa garaagara miti kan seetutti ulfaatu jira. Daa'ima tokkummaa dhuma kaatanii amma akkuma kootti tsoomii jechuu ni dandeessu. Akkaataa maalitti tsoomti? Dhukkubsataan akkaataa dhukkubsattuuti namni cunqursaa qaba akkasitti inni immoo dandeettii hin qabne inni abbaa gaabbii isaa afaan malee akkasittidha wanta ta'e. Probabilitiin kun garuu jiraachuu isaati jechuudha. Jedhee garuu maal jedhaa? Haa ta'uutii garuu jedha torbee tsooma ishii guddittii keessatti yookaan immoo samuuna imaamatti torbee dhukkubbii keessatti namni kamiyyuu manaa ta'uu daaqoon taa'inaa eenyullee gonkumalee firee tokkorra irra fiinaa jedha. Kana gootan taanaan kiristaanummaan keessan sirraa mul'atu jedha. Kiristaanummaa beekamtii hin qabne ta'a jechuudha. Waaqayyo kana jedha hunda keenyaa waliin. Torbeen kun maal ta'uu ishiiti? Yeroo boo'ichaa yeroo gaddaa mana qulqullummaatti argitee yoo ta'an uffanni mana qulqullummaa keessaan garagara miti. Iddoo bataskaanni gurguddaan qabeenya qabduutti garuu wayaa gurraacha bitama. Wayaa gaddaa uffata zaniitu bitama. Innis keessa garagalfame kabaroorra buusanii meeshaa mana qulqullummaa iddoo teessoo waaqeffata hundatti uffanni gaddaa garagara keessa torban boo'ichaati waan ta'eef. Addaam abbaan keenya gadila addaam yookaan qabsuura addaam gaafa dubbistan maal jedha? Ayyuu guyyaan fayyina keenyaa fagoodha maal taana laata jedha. Inni waggaa 5,500 lakkaawwate guyyaan fayyina isaa irraa fakkaata. Boo'ichi keenya boo'icha addaa. Fannu idee kabalaa ilena እጅህን ቀኝህን ወክንድህን ወደኛ ላክልን የሚለው አባታችን አብርሃም ማን ነው ዳዊት ያ ዋቀዮ ኢሬኬን ወይ ኤከም ሲሉት ባያቴራ ሚዳምኔራ ኑ ኤርጊ ባሎ ልማኬ ቶክቻ ቦባኬ ኬስ ጅሩ ኑ ኤርጊ ከሬን ጀር አከሱማስ ኢሳይያስ ያ ዋቀዮ ኢምባኔ ኢምቦኔ እንደዳምኔ
qajeelummaa horanna jennee gatii kanfalle qajeelummaan keenya garuu akka erbee maaliin nutti ta'e jedha. Akka erbee carqee abaarsa akka erbee abaarsaa nutti ta'e jedha. Boo'ichi isaanii boo'u. Namoonni wal fudhatanii Si'oolitti nam'aa turan. Abrahaam abbaan keenya Si'ool keessa ture. Daawit abbaan keenya Si'ool keessa ture. Qulqulloonni Isaayyaas fa'ii Si'ool keessa turan. Hundumtuu Henookii fi Nabtimaa Eeliyaasiin alatti hundumtuu isa keessa galaniiru. Aga Kiristoositti kan turanitti hundumtuu isa keessa galanii warri du'an Si'ool keessa galaniiru. Garuu Si'ool keessa ta'anii hundi isaanii gubatan jettanii hin barsiisinaa ishee. Namni hundumtuu Si'ool keessa galullee namni hundumtuu Si'ool keessa galullee hin gubanne jedha kitaabni abbaa keenya abbaa Giyoorgis isa gaasichaa. Namni hundumtuu Si'ool galullee maal hin taane hin gubanne. Abbaan keenya biraa Si'ool keessa jira. Si'ool keessatti iyyuu namicha Alaazaar jedhu bobaasaa jalatti qabatee ture miti ukasaa keessatti qabatee ture. Inni Nawwee jedhamu sooressichi biyya lafaa ture garuu maal jedheen yaa Abrahaam abbaa koo ani gubadheeraati Alaazaar aannan coba tokkitti akka afaan koo keessatti naa cobsu maal laata jedheen naaf kadhadhu jedheen. Abbaan keenya Abrahaam garuu maal jedheen anaaf si jidduu boolla guddaatu jira jedheen anaaf si jidduu maaltu jira boolla guddaa jira kun gonkumayyuu hin danda'amu jedhe. Sanaan booda maal jedhe namichichi eeshi erga hin danda'amne warri koo firoonni koo addunyaarra jiran akka koo akka hin gubanneef dhaqeen itti maammoo akka gadi na ergume lubbuun koo akka foon kootti deebitu jennaan dhaqe. Isaaniif eenyu fa'iitu ergamaniiru jedhe Museen fa'ii raajonni hedduun isaaniif maal ta'aniiru yoo deebi'an isaanumaan deebi'u malee ati dhaqxeedhaaf hin deebi'ani jedheen. Achi keessatti waliin haasa'u ilaalaa gaaffii jiru sana. Kana jechuun abbaan Giyoorgis maal jedhaa Waaqayyoon abbaa keenya Abrahaamiif qulqulloota hundumaaf Si'ool keessatti boqonnaa kenneefi jedha. Si'ool keessatti maal kenneef? Kan ammoo yoo shakkitee jedha Anaaniyaaf Azaariyaaf Misaa'el eessa keessa dhaabata jedha. Abidda keessa dhaabata. Abiddi garuu maal isaan hin taane hin gubne. Abrahaam qulqulloonni Daawit fa'i eessa keessa turan? Abidda Si'ool keessa jira. Abiddi Si'ool garuu isaan maal hin taane? Kakuudhaaf eessa galuun dirqama? Si'ool galuun. Qulqullummaa qajeelummaa qabaniif immoo maaltu isaan hin gubne? Abiddi Si'ool isaaniin hin gubne. Maaliif eessa galan taa'in jedhe? Gannat galan jechuuf gannat namicha Faayitaawwii Zeemaa jedhamuun guyyaa Iyyasuus Kiristoos guyyaa jimaataa sa'a 11tti mallattoo dhiiga Kiristoos qabatee yeroo inni dhaqu ergamaan Kiruub jedhamu seefii gaggaragaltuu baatee eessa dhaabata ture? Balbala gannat eega ture. Erga namichichi Faayitaawwii Zeemaan itti deema inni sunis immoo jalaa deema. Ati eenyudha jedhaan ergamichi Kiruub sun seefii gaggaragaltuu baate. Ati eenyudha? Abrahaamii Addaamiin Daawitiidha qulqulloota keessaa ati isa kamidha jecha ani miti gadaayiidha nafsee gadaayiidha duuriyyeedha nama yakkamaa guddaa turedha jedheet kan inni deebisaafii deemu. Adnati baattee on calaqqisaa inni kunoo guddaadha akkamitti kan argatte jennaan ani hin beeku kan hin argadhe fannoo gooftaa kootii irratti guyyaa dhufaatii keetii yeroo dhuftu maal ta'e na yaadadhu jedhee na yaadate har'a na wajjin gannatti galtan jedhee mallattoon balballi kun ittiin banamu kunoon harka jira dhiiga Kiristoos jedhee yeroo jalqabaa keessa gale gannata keessa galee jechuudha. Kanaaf abbootiin keenya hundumtuu gannata amma sanatti hin banamne eessa keessa turan? Si'ool keessaadha kan isaan turan. Rakkina fi gadadoo sana keessaadha. Abboototiin hundumtiyyuu miidhamaa kan turan. Iyyi isaanii garuu Si'ool keessaa uu jedhee waawwaata. Imimmaan isaanii dhangala garaftuun seexanaa baay'ee isaanii gubeera. Qulqulloota irraan kaleef lubbuun hedduun isaa cagadameera. Abbaan keenya Addaam saatii lakkaa taa'e maal lakkaa? Saatii lakkaa hanga gaafa kameetti jimaata saatii 11tti. Jimaata saatii 11 gaafa ta'u maal jedhee dubbate? Kadhannaadhaaf tansi'uu yatsalootaalee. Kaza jidduun sanatti battala sanatti gooftaan seenee maal jedhe? Nagaan isiniif salaam la kullikkimoo. Kaza lubbuuwwan hundumtuu achi keessaa maal ta'an jedhe? Ni burraaqa ni gaggaragalani jedha. Iyyii fi gammachuuf boo'ichi hundumtuu garamitti jijjiirame? Kana nuti gaaf kamii iyyina? Kana kan sin iyyitan gaafa jimaataa gaafa qidaamee halkanidha. Iyyi keessan akka iyya kanaa ta'u jedha. Gammachuun keessan akka gammachuu kanaa ta'u jedha. Boo'ichi keessan akkasitti gammachuutti haa qayyaramu jedha gaafa san halkan. Maaltu ta'e waan ta'eef Addaam bara subaa'ee isaa bara boo'icha isaa maal ta'eera waan ta'eef fixeera. Kanaan booda hin fokkoran. Akkuma tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 55 irratti yaa du'aa waraantuun kee meerree yaa Si'ool olaantummaan kee eessa jiraree jedhanii fokkoran qulqulluun Phaawulos fa'i. Kanaan booda aangoon du'aa maal ta'e ni cabe. Boojuun harka eenyutti deebi'e? Harka Waaqayyoon. Kanaafiidha Efesoonii boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti gaafa dubbistan boojuu booji'ee kennaa ijoollee isaatii kennee ol ba'ee jedhamiti. Boojuun inni booji'e maaliin?
ilmaan namaa si ol cabsee keessaa balballi si ol hundumtuu baqaa deemu jedha yeroo Kiristoos achi dhaqaa ture. Daabiloosiif saraawwitoonni isaa hundumtuu balbala si ol akka cimaatti sibiilota gurguddaan cufaniiru. Yeroo Kiristoos garuu lubbuu waaqummaadhaan wal tawaahidoo uffatte yookaan waloonfatte qabatee dhaqu balbaloonni si ol hundumtuu akka bishaanii maal ta'u jedha sibiilonni ni baqu jedha. Sanaan booda gooftaan itti seenee lubbuuwwan achi keessa sana fuudhee booji'ee galcha. Kanaaf maal jennaa boojuu booji'ee kennaa ijoollee isaatiif kennee gara abbaa isaatti ol deebi'e jedha. Akka sanatti hundi keenya egaa keenyaa boon firii gaabbiyaa taasisu hundi keessan bu'aa gara Waaqayyootti iyyadhaa. Waaqayyo waqtii kana boonyee firii gaabbiitti buufnee akka jiran eeyyamni maqaa isaa nuuf haa ta'u. Saatii keessanis waan fixinatti fakkaata. I don't know. Kanuma irratti yoo xumurre gaariidha. Yeroo hunduma akkasitti deebitanii torbee kana sagalee Waaqayyootiin boo'ichaan gaddaan dhiphinaan gara Waaqayyootti deebi'uudhaan dabarfachuun keessan baay'ee murteessaadha. Muka firii hin qabne hin ta'inaa. Waaqayyoon akka nu buqqisneef of eeggachuu qabna. Guyyaan kun hiika hedduudha qaba. Torbeen nuti jimaataa fi roobii jennee nuti kan tsoomnu sun guyyaa iftaanas wanta guddaatu barattu borus guyyaa guddaadha kan isin barattanii. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaadha. Guyyaa kaleessaa mana qulqullummaatti seenee hojii inni hojjete sana inni wantoota kan isaan maallaqatti jijjiiran horii isaan hidhatan jiran wanta qaban hundumaa harkaa balleessee mancaasee ture. Guyyaa boruu kan ammoo guyyaa nutti gaaffii itti gaafatamee aangoon keessaa dhufe humna maaliitiin kana goota ati eessaa dhufte jedhanii yeroo itti shakkanii gaafatan namarraa kan ta'e hojii gurguddaa akkasiin hojjetu. Aangoon kee aangoo bulchaa hoogganaa fakkaata. Hooggansi kun eessaa sii dhufe hooggansi amanamummaa isaati moo kan isaa miti? Kan kennaati? Kan kennaa miti. Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo baay'ee ijoolleen innaa barsiisu akka abbaa aangootti barsiisa jechaanii turan miti. Dhuguman abbaa maaliiti? Barumsuma kana eessaa fiddee jedhanii. Namni baratee beeka. Kiristoos garuu amanamummaa isaatiin maali? Beeka. Amanamummaa isaatiin maalidha? Yesuus Kiristoos nama jala taa'ee barateetii miti. Akkasitti yaadinaas hin hiikinaas. Waaqayyoof barachuun gonkumayyuu maal hin ta'u? Hin barbaachisu. Kan dur ta'e ni beeka. Kan ganaa gara fuulduraatti baroota hedduu dhufu ni beeka. Kan barootatti jirus ni beeka. Isa duraa kan dhokate jira. Hin jiru kana shakkiina. Gaafa Yesuus Kiristoos gara gubbaa Biitaaniyaatti gaafa inni ol arrabuuf jedhu ol ba'u jedhu gaaffii Phexros gaafate tokko beektu miti. Yaa gooftaa akka seexan nama kana nu rakkisoo ni beekta maalumaaf seexana uumtee jedhee. Tokkoof maal walitti fide beekuu gooftaatii fi maal uumuusaa maali ati hin beekta'u. Dhugumamamee namni sana fi nama gaaffii kanan gaafatu yeroo baay'ee ni gaafata miti. Abuna Shinoodaan gaafa barsiisan waa'ee Phexros kana baay'isanii kaasa. Phexros iddoo baay'eetti akka garraamii wayii. Gaafa tokko zarraaf jedha miti hin duutu. Anis dura du'a malee ati maal hin taatu jedheen. Hin duutu jennaan gooftaa malee deema seexan jedheen. Jaarsa duuka boota keessaa hangafa jaarsa. Hin jarjara baay'ee. Paawuloosii wanni komparaatiif teoloojii keessatti inni agarsiisu. Deema seexana miti garuu. Maaliif Kiristoos hin du'in jechuun yaada Waaqayyooti, yaada qulqullummaatu, yaada eenyuti waan ta'eef. Kiristoos hin duune taanaan nuti maal hin taane? Fayyadu. Inni Haannaa jedhamu sun beektu miti hangafti lubootaa Haannaa jedhamu sun yookaan Qayyaaffaa inni jedhamu maal jedhe? Namni baay'ee nama jeeqamu guyyaa roobiif taanii kana yaadan namiti namni hedduu akka jedhamu namichi tokkichi maal ta'uu wayya? Du'uu wayyaa jedhe. Amma kana Qayyaaffaa miti kan dubbate jedha kitaabni qulqulluun. Hafuura qulqulluutu isa keessaan dubbate. Qayyaaffaan akka fooniitti Kiristoos lafarraa balleessuuf dubbate. Hafuurri qulqulluun garuu ittiin ilmaan namaa fayyisuuf dubbachiisee jedha. Yaadota walii galtanii namni hammeenyaaf yaada Waaqayyo garuu maaliif taasise? Gaarummaaf taasise. Inni Kiristoos balleessee nus maal ittiin ta'uuf? Ittiin balleessuu fi nutis bakka namni hundumtuu tsatti jedhaa jedhe. Namni hundi jeeqamuu mannaa jedhe. Dhuguma Kiristoos hin duune taanaan addunyaan kun maal taate isheen? Inni duunaanoo ni tasgabboofti. Kanaaf jaarsichi kun hindu'iin Kiristoos hinduutu dhugaa hinduutu jedhee kan inni deeme. Lola isaas yoo ilaaltan nama gaafa kamisaa amma gaafa dhufanii gooftaa Yihudaan dhungatee darbu. Yeroo harka gooftaarra keewwatan otoo harka gooftaarra keewwatin yaadadha yeroo hundayyuu kamisa galgal. Warri Yihudoota akkuma daandii fatakki jedhanii Kiristoositti ba'aniin fuula Kiristoos arganii jedhu. Hundumtu wada haalaachuu heduunna waddaquu ilaalaa deemu. Hundumti isaaniitu akkuma fuula Kiristoos arganiin hunduu duubatti deebi'anii maal ta'an jedhe. Kufanii eeyyama gooftaa ta'ee achi maal ta'an jedhe. Kana jechuun maali? Yoo barbaadan nan dandeessanii yoo fedha koo ta'e garuu na dandeessu. Aychilummaa ማን ይችላል ግንባሩን ማን ይችላል የመለኮት ግንባር እኮ ነው ፉለ ጎፍታየኙ ደንዳ ዳንኤል እንኳን ኡልፍና ፊ ከበጀርገማ ዋቀዮ ቁልቁሉ ሚካኤል ደምደመቹ ደደበ
gaafa tsoomii akkasitti ture san gaafa Daani'eel argu maalan ta'e jedhe nan kufe nan gombifame inni garuu erga ergamootaa keessaa kan na gargaaru dhufe irree koo qabee maal na godhe tolla kaasee jedhe inni ergamaan argin akkamitti simboo Kiristoos ilaaluu danda'a. Tulluu Taaboor irratti yoo inni ifa isaa uffate Phexros hin dandeenye, Yaaqoob hin dandeenye, Yohaannis hin dandeenye, hin gombifaman. Yeroo ifa isaa sana iddoo noormaali isaatti deebi'u ka'anii eenyuun ta'an asitti otoo godoo tokko siif tokko immoo Museef tokko immoo Eeliyaasiif ijaarree otoo as jiraate nuuf achitti of hin jaallanne miti Phexros ani si faana hin jiraadha jedha akka isaatti garaa isaatti inni achi keessatti hafa. Isaatu ijaarsa miti mana akkamitti yaadata nama goditti nama lama bulchite ishii tokko eenyu faana jiraata Kiristoosii fi Phexros tokko Eeliyaasii fi Musee tokko immoo Yaaqoobii fi Eeliyaas akkasitti jiraata jedhee yaadeera waan ta'eef. Of jaalataa miti. Ofiif mijeeffateera jechuudha. Gooftaan garuu hunda caala duuka boonni inni ofitti hanfatu eenyu jedhama? Yohaannis jedhama. Yohaannis inni maaliif jaalatame jettanii shakkiina? Tokko nama ciititi hunda dursa garuu ijoolleedha. Duuka bu'oota keessaa mucaa calcalleen kan akka qulqulluu Giyoorgisii fi qulqulluu Giyoorgisii wareegamtoota keessaa. Qulqulluu Yohaannis immoo eenyu keessaa? Duuka bu'oota keessaa mucaa daa'imaadha. Gooftaatti hirkatee laphee gooftaa irra ciise innaa barsiisu. Itti hirkatee barata. Bageetaa laa tadaggifoo ilaala adeemna. Inni sarratti hirkatee nama guddaa nama addaatis maqaa hedduu qabas qulqulluun kun. Isaan iyyuu achitti san dandeenye ilaalu hadha kufanii yeroo sanatti maal godhe jedha qulqullichi waa dhoskatee deema miti ijaarsichi. As keessa cuuphee dhokfatee deema. Asirra jaalladha. Eenyu dhokfatee deema? Ayyaana giitii tokkoof jedhee Phexros dhoskatee deema. Achuma shati ishii godhee gurra namichaa maal godhe qaba boo jedheen gurreessa buutee lafa buutee achii fuudhee maal godhe gooftaan warri seefiidhaan kaan seefiidhaan ni badu. Otoo lola barbaade otoo seefiin ta'uu baate abbaan kooyyuu ergamoota dachaa macca ergamoota naaf ergaa lolli keenya maaliif miti jedhe seefiin jedhee gurra namichaa battalum sanatti maal godhee ni deebiseef. Kan biraa gooftaan bakka isaatitti nyaate annan du'a kanaan booda jennaan taa'imee yaa Phexros jedheen otoo hin daanqonin iyyee dura dhaadachuu beektu miti yaa. Kana jechuun maali humna ofiitti amanuu jechuudha kun humna ofiitti amanam. Amma fi haa ta'u ansi biraa nafu jedhe ko ansi biraa nafu otoo bidda qaqqaammatanii dubartitti kun warra Galiilaa keessaa isa wajjin hin turre jennaan haadhoon hin beeku jedhee bakka bidda qaqqaammannaa kan biraa dhaqe. Achitti dhaqee ishii qaqqaammate ammas itti dhufan. Kun ikkoo gooftaa dura jennaan ani sumayyuu hin beeku jedhee arrabsee jedhe. Ani sumayyuu hin beeku jedhee arrabsee jedhe. Sadaffaa irratti gara karraatti itti dhufnaan baay'ee miireeffatee boo'e jedha. Baay'ee maal ta'ee boo'e? Mirri biloo alaqqasaa jedha. Baay'ee miireeffatee boo'e jedha. Phexros akkuma kuuf ka'uu beekas. Garuu ariitii isaatiin waa baay'ee irraa barattu. Yeroo bishaan irra ture san argitan jirtu miti yaa? Gooftaa koo jedhee argeeti fiigee gaafa bishaan walakkaa ga'u immoo yoo bishaan kun danii keessa ta'u waantuma jedhu dhidhiinfata. Gaafa walakkaa ga'u geetaa waadine yaa waaqayyooti maal ta'e oolchi. Liqimfamaa jira gooftaan dhaqee galaana irraa maal godhe harka isaa qabee isa oolchi. Amala akkasiis qaba amala wanni kana keessa. Amala ariifannaa kana keessatti wanti kana qaba. Egaa hundumti keenya iyyuu gara mata duree keenyaatti yoo deebinu miira keessaa baanee yaada qulqulluudhaan taanee gara gooftaa keenyatti deebinee haa boonyu akka mimmaan Phexros sirnaa karra ba'e sana irra jennee miireffannee haa boonyu dhugumas jakkine irraa jenna. Amma mee wanti biyya keenyatti jiru addunyaa kanarratti jiru nama boochisu dhugaa mee ilaala artistoonni meeqa kunoo dhibee kanaan cagadamee du'aa oolaa jira. Namni meeqa kunoo duratti fa'aalaalatti jenna. Safarri keenya galamee afaan keenya ukkaanfamee akka garaa keenyaatti nafuurfannu yaaddoon nu qabatee ijoollee kanadhaan boonye yoon boonyare achi ibiddi waraanaa nutti banamee obbolaan keenya obbolaan lama dhaabatee wal ajjeesaa amma nurra ga'utti hin jedhiina iddoo namaa jiraadhaa jalqaba akka isin kaas qulqulloon ofiif jiraatu moo namaaf jiraatu? Namaaf jiraatu waa'ee biyyaa kadhadhaa waa'ee sabaa kadhadhaa waa'ee uummataa kadhadhaa. Waan engadda Gondaritti arge waan ajaa'ibaa ture argitan yoo ta'e kan Gojjam kan nama gaddisiisu yoo ta'u kan Gondar garuu nama ajaa'iba. Namni hiriira nagaa ba'ee egzootaa sagada. Yemmigaramne no dhugaa argitanii beektu kan kiisii isa kaleessa isaa balleessa guyyaa lammaffaatti kaafachuuf ta'an haa ta'u waa gaariidha kun.